ijoo koo mee namni amala akka ishiitii hin qabnaa nutillee akkasuma jettanii koomentii jalatti naa barreessaa. Anillee dhugaa dubbachuuf yeroo jalqaba kooti jechuudha. Yeroo jalqaba kooti amala akka ishiitii kana nan qabaa. Har'agaa icciitii jiruun isin agarsiisa jechuudha. Icciitii kabbaadii icciitii jiruun isin agarsiisa. Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Yeroo jalqabaatii fi yeroo darbe jechuudha viidiyoo waraabeen ture yeroo biqiltuun biddeena tolchitu. Lakkaa gaafa sanaa waan naan galletu jira anaa fi biddeena guutumaan guututti hin beektu natti fakkaate jechuudha. Takkuma eelirra naannessine natti fakkaate garuu dubbichi dubbii akkasitti miti jechuudha. Anis amala akkana nan qaba ture garuu adeemsa keessa aga harka ba'utti ammumani harka ba'aa deemu amalli sun narraa fagaachaa dhufe malee yeroo akkashiitii anis amala akkanaa nan qaba ture. Innis egaa maa inni seetanii gaafa viidiyoo isin waraabu sana biddeena tolchuun beekti isheen jechuudha jalqabdeerti harmee ishee biratti. Garuu rakkoon ishee guddaan cinqeen ishee guddaan yoo namni dhaabatee ilaale jechuudha. Yoo namni dhaabbatee ilaale yeroo isheen irra naannessitu sana yoo namni dhaabbatee ilaalee dandeessee hin tolchitu jechuudha. Kun immoo ishee qofaa jedhee isin fudhadhu. Namoonni yeroo wanna tokko hojii tokko baranii akkuma isheetti digingiritti jedha namni dhaabatee sijjamaran amma akka kootti yeroon hojii tokko hojjedhu namni dhaabatee yoo na laale isuman duraan beeku nan dogoggora jechuudha. Laala anammaa dhugaa dubbachuudhaaf dhaabadhee ilaalan jira. Sababiin dhaabadhee ilaalaa jiruu fi haala kanaan biddeen harka babbadaa jira jechuudha. Gaafa sana viidiyoo isiniif waraabanii baraa jirti jedhee viidiyoo jalqabaa isin biraan ga'een ture. Gaafa sanaa viidiyoo isinii waraabanii ergasii garaana nyaati beektanii garaana nyaatiin takkuma eelirra hin naannessine hatiin jedheeni namoonni baay'eenis dhugaa dubbachuudhaaf waggaan ishii hin ture eelirra naannessuu qabdi kana duratti waggaan ishii hin ture daa'ima miti ishiin yoona kan bartee xumurtuudha iyyuu naan jettan garuu immoo akkuma isin tilmaamtanii akkuma isin yaaddan sana itoo na biran dhufin dura biddeen tolchuun beekti mucayyoon. Garuu ananatti nimni ani sin barsiisa yeroo jedhullee baradheetiin jiraa nan barsiisinii naan hin jenne eshi jettee anis egaa akkana godhi jedheetumaan jedhu guyyaa tokko gaa ani mee biddeena tolchuu nan beekaa sin sodaadhee naan jettee ciitidha. Sin sodaadhee biddeena tolchuu nan beekaa naan jettee ergasii maaltu malaree gaafin jedhu gaafan taa'ee ilaalu ani yeroo isheen kichinii keessaa biddeena tolchitu ani bira hin dhaabadhu jechuudha. Yoon bira dhaabadhe kun haala amma biddeena kana argaa jirtaniini walqixxeetti harkaa jalaa afaa jechuudha. Yoo immoo doo'yaa isa masoobii keessaa doo'yaa isa eeyurraa doo'yaa gargari biddeenni kun inni masoobii keessaa kun amma biddeena kan argitanii dhugaa gooftaa shumatu itti naqe. Shumatu itti naqe kun kan ammarraa fuudhaa jirtu. Irigiinsaan jallanne, irigiinsaan babbanne, irigiinsaan caccabne. Garuu ennaan ani bira dhaabadhu harkaa jajallata jechuudha. Innaatti naxxu inanqataa harkaa jajallataa gidduutti itti naxxii. Ennaan immoo ani biraa deeme biddeenuma sirrii tolchite jechuudha. Kanaaf egaa mucayyoon qaxaleen kunii biddeena bartee duraanis lakkaa anatu hin beekne malee biddeena tolchuu hin beekti. Rakkoon ishee ani bira dhaabachuu ture. Amma immoo ani bira hin dhaabadhu kana booda jedheetan murteessee qobaadhuma ishee guyyaa tokko tolchite jechuudha. Qobaa ishee tolchitee dhugaa aaguma nani tolchite jechuudha. Waan garaagarummaa hin qabu. Isiniin jedha egaa mee namni akkashii kana jechuudha. Biddeena qofarratti miti amma biddeena qofarratti osoo hin taane hojiidhuma tokko ennaa zimmi jettanii zim jedhee namni dhaabatee isin ilaalu isin hojii sana hojjettan keessattuu wantoota kichinii keessatti hojjetamu wantoota akka biddeenaa waxii waan ta'e teenshiiniin keessan isinitti hin tolle innaa namni dhaabbatee tokko callisee isin ilaalu isinitti hin tolle koomentii jalatti barreessaa. Anilleen jechuudha hojii keessattuu hojii yeroo jalqabaa baraa jiru tokko dhaabatee namni yoo ilaale
abadan naaf hin ta'u jechuudha. Abadan naaf hin ta'u. Maaliif akka ta'e hin beeku isuma sirrii hojjechaa jiru balleessaa jechuudha. Kunoo innaa eelee irraa fudhattullee anfaalotiinsaa yookiin aarrisaa ijoolleen baay'een anfaalotii isaatii fi aaraa isaatiin miidhamu jechuudha. Itti siqanii dhaabatanii jechuudha. Ishiin kanallee muuxannoo isaa dhugaa dubbachuudhaaf yeroo gabaabduu keessatti barteetti. Egaa asumaan immoo maalan isiniin jechuu barbaada dhumarratti eelee wanni biraa yoo hafe jechuudha maabiraati qabaannanii eelee elektirikii kanallee namoonni shamarran keenya biyya arabaa jirtanii marti keessanuyyuu bitadhaan isiniin jedha. Meeshaan alana bittanii fi meeshaan bara dhuftu bittan tokko miti garaagarummaa guddaa qaba. Kanaaf meeshaalee tokko waan numa isin barbaachisu takka bitadhaati jalaa baafadhaa. Isiniin jedha daawwattoota keenya waan akkas tuufi waan akka eelee waan ta'e bitadhaati jalaa baafadhaa. Wanna xiqqaa miti amma fakkeenyaaf yeroo darbe viidiyoo tokko waraabee eeleen 11,000 jennaani obboleettiin tokko iddoo biraatti daa nyaatamteetti eeleen 25,000 naa bitanii aananaan jettee egaa inshawadaminaan isiniin jedha. Ani yeroon viidiyoo gad isin lakkisu viidiyoo waan isin fayyadudha waan ta'eef laayikii naa godha.